Itoophiyaan biyya guddoo hojii dippiloomaasii hedduu hojjechaa turtee fi hojjechaa jirtuun hariiroo biyyoota waliin qabdu cimsuun biyya faayidaa biyyaalessaa hedduu kabachiifachaa jirtudha. Waltajjiin maree torbee dippiloomaasii fi qorannoo hojii dippiloomaatotaa kurmaana tokkoffaa bara kana dippiloomaatota biyyattii hirmaachise magaalaa Finfinneetti eegalameera. Adeemsa waltajjii kanaa ilaalchisuun yaada kan kennan dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambasaaddar Mallas Alam hojiilee dippiloomaasii amajjii lama irraa eegaluun godambaa saayinsiitti gaggeeffamaa jiru irratti waraqaan qorannoo garaagaraa dhiyaachuun marii bal'aan irratti taasifamuu himaniiru. ዲፕሎማሲ ሳምንት ከጥር 2 ጀምሮ torbeen dippiloomaasii amajjii lama irraa eegalee gaggeeffamaa jira. Guyyaa kaleessaa marii paanaalii bal'aan adeemsifameera. Marii paanaalii kanaafis barreeffamni qorannoo 6 ta'an dhiyaatanii irratti mari'atameera. Mariin tures marii bu'aa qabeessaa fi jajjabeessaadha. Kurmaana tokkoffaa bara kanaatti hojiilee dippiloomaasii hojjetamaniin bu'aan jajjabeessan argamuus Ambasaaddar Mallas dubbataniiru. የዲፕሎማሲ ሳምንቱ ሌላኛው አካል የአምባሳደሮች ዓመታዊ ስብሰባ ነው። qaama torbee dippiloomaasii inni biroo waltajjii waggaa ambaasaaddarootaati. Waltajjiin kunis hanga amajjii 18tti itti fufa. Waltajjii marii kana keessatti mariin adeemsa hojii ture irratti xiyyeeffatee ni gaggeeffama. San booda daawwannaan hojiis ni jiraata. Waltajjii marii kanas haasaan kan saaqan ministeera dhimma alaa fi itti aanaa ministeera muummee obbo Dammaqee Mokonnini. Kabajamoo obbo Dammaqeen hojiilee kurmaana tokkoffaa keessatti hojjetaman ilaalchisanii ibsa kennaniiru. Dameewwanis gabaasa dhiyeessuun irratti ni mari'atama jedhamee eeggamaa jira. Itoophiyaan waltajjii mootummoota gamtoomanii irratti ejjennoo ibsaa turtee fi hojii dippiloomaasii hojjetteen hariiroon biyyoota waliin qabdu cimaa dhufuus Ambasaaddar Mallas himaniiru. ያለፈው ሩብ ዓመት ስኬታማ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ የተደረገበት እንደሆነ ተገልጿል። kurmaana tokkoffaa dabarsine kanatti hojiileen dippiloomaasii bu'aa qabeessa ta'an hojjetamuun ibsameera. Fakkeenyaaf Itoophiyaan waltajjii mootummoota gamtoomanii irratti ejjennoo ishee ibsiteetti. Kanaanis bu'aa jajjabeessaa ta'an argachuu dandeessee jirti. Hojii dippiloomaasii hojjetameen Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uu dandeessee jirti. Gama biraan dhimma laga Naayiliin wal qabatee Burundiin waliigaltee Cooperation Framework Agreement isheen mallatteessitee turte akka mirkanaa'uu ta'eera. Biyya kana waliinis waltajjii marii taa'ameen waliigalteerra ga'uun danda'ameera. Walitti dhufeenyi biyyoota waliin qabnu cimaa dhufeera. Gaggeessitoonni biyyoota baay'ee daawwannaa biyya keenyaatti taasisaniin fedhinnaan isaan nu faana hojjechuu qaban dabaleera. Ministeerri muummeen Dr. Abiy Ahimedis daawwannaa biyyoota baay'eetti taasisaniin hariiroon biyyoota waliin qabnu dabalaa dhufeera. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambasaaddar Mallas Alam waggootan jijjiiramaan booda hojiilee dippiloomaasii hojjetamaniin Itoophiyaan ofirra darbuun obboloota ishee biyyoota Afrikaa biroof sagalee ta'uu dandeessettis jedhaniiru. በተለያዩ የዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ኢትዮጵያ በጎ ገጽታውን የሚያሳዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። waltajjii idil-addunyaa garaagaraa irratti dhimmoonni maqaa gaarii Itoophiyaa ibsan turaniiru. Tokkoffaa yaa'ii jijjiirama qilleensa gamtaa Emireetota Arabaatti gaggeeffamee fi yaa'ii magaalaa Paarisitti dhimma faayinaansi irratti xiyyeeffachuun gaggeeffameen Itoophiyaan ofirra darbuun obboloota ishee biyyoota Afrikaa biroof sagalee ta'uu dandeessee jirti. Waliigala waltajjiin maree ambaasaaddarootaa har'a eegale kun dhimmoota kanaa fi kanneen biroo irratti bal'inaan ni mari'atama. Waltajjiin qorannoo hojii dippiloomaatotaa har'a eegale kun haga amajjii 18tti kan itti fufu ta'uu sagantaa bahirraa hubachuu dandeenyeerra.